mootummaan baay'eeleen konkolaata. Akkeen war faranjoota bar 1956 hanga bar 2021 qofaan qolcha mootummaa 108 biyyoottan hoffisaara gadi keessa godhamee mootummooti 8 ol nyaatamanii yaaliiwwan 28 immoo gatantaruun boombiin darbatamtu warrum darbata balleessu si gabaasii CNN Afrikaa tokko balbaloomsa. yeroo ammaa hidhannoo meeshaalee waraanaa keessaa dirooniin madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiruun shoroo olaanaa taphataa jira jedhamuun ogeessota waraanaatiin himamam. Dirooniin ergama basaasuu fi haleellaa kennameef fiixaan baasuun bu'aa waraanaa addunyaa irratti jijjiiruu isaatiif ragaa lola Azerbaaijaaniif Armeeniyaa, lola Iraaniif Ameerikaa, lola waliinii Yaman, warraaqsa Liibiyaa, waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jirudha. Waraana Itoophiyaa humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun xayyaarri waraanaa nammaleessaa biyyoota alaa hirmaatuun madaala waraanaa jijjiiruu cinatti lammiilee nagaa hiyyummaa waliin mana irratti gubuun awwaalaati jira. Dirooniin biyyoota alaa Finfinnee tumsuun waraana Itoophiyaa irratti hirmaatan diroonii Chaayinaa Wingilongi waanii hamma diroonii gamtaa Emireetota Arabaan VTOL yookaan Vertical Take Off Landingitti, diroonii Iraan Muhaajir 6 hamma diroonii Tarkii Bayraktar TB2tti waraana Itoophiyaa irratti hirmaatuun lubbuu lammiilee nagaa dhibbootaan galaafataati jiru. Ragaan marsariitii Oreksii fi appilikeeshinii balallii hordofu irraa argame akka mul'isutti Chaayinaa magaalaa Chengdu bakka oomisha Wingilongi waan irraa baatii fulbaanaa fi onkoloolessaa keessa mootummaan Itoophiyaa lola finciltoota wajjin adeemsisaa jiruuf xayyaara waraanaa nammaleessaa Chaayinaa Wingilongi waan baay'inni isaa 3 ta'e Chaayinaa irraa sadaasa bara 2021 ammoo jaha gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii waraanaa oomisha Chaayinaa ta'e Wingilongi waan 9 gara Itoophiyaatti galche. Kuusaan odeeffannoo humna waraanaa Inistituutii qorannoo nageenya idil addunyaa akka argisiisutti gamtaan Emireetota Arabaa dirooniiwwan Wingilongi fi Blue Arrows jedhaman kan qabdu yoo ta'u ragaan balallii fe'iinsaa yookaan kaargoo 119 ta'u baatii 5 keessatti buufata xayyaara gamtaa Emireetota Arabaa irraa buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Harar Meedaa fi Boolee geeffamanii jiru jechuun BBC'n gabaase. Ragaan saatalaayitii akka argisiisutti dirooniin Chaayinaa Wingilongi waan muddee 15 bara 2021 keessa buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessa dhaabbatanii jiru. Dirooniin kun walakkeessa ji'a muddee bara 2021 keessa kibba Tigraay magaalaa Allamaaxaa irratti haleellaa raawwateen namoota nagaa 28 ajjeesee jira. TV Tigraay wabeeffachuun BBC'n gabaaseeti jira. Caccabaa misaa'ila haleellaa Allamaaxaa san irratti raawwate san irratti qorannoo adeemsifameen misaa'illi sun misaa'ila Chaayinaan oomishte Blue Arrow 7 kan jedhamudha. Dirooniin Iraan Muhaajir 6 baay'inni isaa 2 ta'e ammoo erga baatii hagayyaa bara 2021 keessa gara Itoophiyaa garee buufata humna qilleensaa kaaba Itoophiyaa magaalaa Samaraa keessa qubsiifame. Muddee bara 2021 irraa jalqabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa jalqaba baatii amajjii bara 2022 ammoo Bishooftuu irraa gara Beneshaangul Gumuz buufata humna qilleensaa Asoosaa qubachuu isaa ragaan saatalaayitiin ifoomsa. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo lixa Oromiyaa keessa socho'u adamsuuf jedhaan gabaasni Orex irratti bahe. Haaluma kanaan amajjii jaha bara 2022 Oromiyaa lixaa naannoo Agidaamitti haleellaa raawwatu isaa ragaan caccabaa misaa'ila G5 Precision Guided Munition jedhamu irraa beekuun danda'amee jira jedham gabaasni Orex irratti bahe kun. Dirooniin oomisha Tarkii Bayraktar TB2 jedhamu ergaa Abiy Ahmad pirezidaantiin Tarkii Rajab Tayyib Erdogan dhimma bishaanii faayinaansiif waraanaa irratti baatii hagayyaa bara 2021 keessa waliigaltee Ankaaratti mallatteessanii booda Itoophiyaa keessatti mul'achuu jalqabe. Akka gaazexaan Politikoo gabaasetti muddee 16 bara 2021 ragaan saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti buufata humna qilleensaa Bahar Dar keessatti kan argame diroonii baalleen isaa meetira 12 dheeratuu fi dheerinni isaa ammoo meetira 6.5 ta'e diroonii Tarkii Bayraktar TB2dha. Gama biraan dhaabbanni biyya Neezerlaand Paaksipis jedhamu gabaasa amajjii 11 bara 2022 qabatee baheen ragaan saatalaayitii haaraan akka mul'isutti Bayraktar TB2 buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argameetii jira. Haleellaa amajjii 8 bara 2022 diroonii Bayraktar TB2 kaampii baqattoota daddabiit kan Tigraay keessatti argamu irratti raawwateen namoonni 50 ajjeefamuun 100 ol madaa'u isaanii gaazexaan Politikoo hojjettoota gargaarsaa wabeeffachuun gabaase. Akka qorattoonni garee Paaksipis fi Amnesty International jedhanitti ragaan caccabaa misaa'ila dhukaafame irraa argame misaa'ila Tarkii MAML yookaan Smart Macro Munition kan jedhamudha. Haleellaa diroonii waraanaa mootummaan Itoophiyaa hidhachuun lammiilee nagaa irratti raawwatuun godina addaa saba Oromoo Walloo Kamisee baatee Harxummaa Fursee Caffaaroobitti Caffaaru keessa Garbii Makkannaa Luukoo Mataa Horaa Qabbanaayaa Jawaahaa Burqaa Garbiif Shaakallaa iddoowwan jedhamanitti namoonni nagaa 70 ol ajjeefamaniiti jiru. Mootummaan Itoophiyaa karaa dubbii himaa mootummaa Dr. Laggasaa Tulluutiin bakkeewwan garaagaraatti haleellaa diroonii fayyadamuu ibsuun garuu lammiilee nagaa irratti haleellaa hin raawwanne jechuun waakkate. Haaluma wal fakkaatuun ajajaan humna qilleensaa
Ittisaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa gaafii fi deebii OBN wajjin taasiseen hidhannoo diroonii helikoofteraaf kanneen biroo fayyadamuun lola irratti hirmaatu kan amane yoo ta'u garuu humni qilleensaa tarkaanfii fudhataa tureen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii manneen uummataa irratti tarkaanfii hin fudhanne jedhe. Waraanni Tigraay guyyaa eegalee kaasee haga aduwarraatti waraana kana keessatti hirmaachaa jirti. Loltoota kumootaan lakkaaman waraana kanatti ergite garee Tigraay fi uummata isaanii waraanaa turuu ragaaleen ni agarsiisu. Gaheen Eritiriyaan waraana kana keessatti qabaachaa dhufte gahee diigumsaati jedhu waraana kana irratti xiinxaloonni jiran. Hirmaannaan Eritiriyaan waraana kana keessatti qabdu wanna baay'ee agarsiisa ka jedhu xiinxalli The Conversation baase ka jalqabaa waggoota 12 addunyaarraa karaa dippiloomaasii qoollifatamaa turuu hordofee deebitee naannichatti maqaa horachuu fedhuu isheeti jedha. Meeshaa waraanaa hedduu guurrachuudhaan deeggarsa siyaasaa Abiy Ahmediif gochuun waraana kana kan itti keeyyatte Eritiriyaan hariiroon Finfinnee fi Asmaraa wayyaa'uu hordofeeti. Boqonnaa haaraan michummaa Eritiriyaa fi Itoophiyaa eegalamuu mul'isuufi. Hariiroon Eritiriyaa fi Itoophiyaa waggoota 20 darbaniif diinummaa irratti kan ijaarame hariiroo TPLF fi Isaayyaas irraa ka'ee akka ta'e ni eera barruun kun. Lolli Tigraay banamuun kaayyoo Isaayyaas Afawarqiitiif waan fayyade ni qaba. Addunyaan akka ija kaleessaatiin isa ilaalle godhee jira. Kan naannawa gaanfa Afrikaa goolaa ture Isaayyaas hin turre akka jedhamuuf balbala banee ture waraanni Tigraay. Garuu yaadamni kun hin fullaane. Kalammataa Isaayyaas dhimma keessoo Itoophiyaa akka barbaade seenee akka laaqu balbala banee jira. Humnoota Tigraay irratti haaloo bahee jira. Hariiroo dippiloomaasiis bakka duraanii irraa wayyeeffatee jira. Hariiroon alaa Isaayyaas hordofuu qajeeltoo kan qabu osoo hin taane ayyaan laallattummaa irratti ka hundaa'e ka jedhu The Conversation akeekni isaa baha Afrikaatti olaantummaa horachuudhaa jira. Olaantummaa laafina Itoophiyaa irratti ijaaramu. Eritiriyaan barootaaf waraana garaagaraa irratti hirmaachaa biyya turte. Fakkeenyi guddaan bara 2000 hanga 2010tti Somaaliyaa keessatti garee Alshabaab deeggaraa turuu isheeti. Gochaan kun Somaaliyaa keessatti mootummaan giddugaleessaa akka hin jabaanne shoora taphatee jira. Yeroo sanatti mootummaa Itoophiyaa TPLF'n hoogganamu dabalatee gamtaan Afrikaa fi United States wal ta'uun garee Alshabaab haleeluun dadhabsiisan. Isa booda Eritiriyaan qoqqobbii idil addunyaaf saaxilamte. Kan maleellee Darfuurii fi Baasuudaan keessatti mootummaan Eritiriyaa riphee loltoota ispoonsar gochaa ture. Hariiroon alaa Eritiriyaa hariiroo Itoophiyaa waliin qabdu irratti hundaa'a. Naannichatti dhageettii Itoophiyaan qabdurraa waan ka'u kun Itoophiyaan yookii carraa yookii immoo balaa imaammata alaa Eritiriyaa taati. Yaaddoo jabaan Eritiriyaadhaa Itoophiyaa jabduu fi tokkummaa qabdudhaa jedha barruun kun. Itoophiyaa jabduun dandeettii diinagdee waraanaa fi dippiloomaasii jabaa waan qabaattuuf. Itoophiyaan caccabdeef gamtaa hin qabne immoo Eritiriyaaf carraadha. Kanaaf mul'ati adda bilisummaa Eritiriyaa EPLF waardiyyaa baha Afrikaa ta'uudha. Tasgabbii fi waraanaan of ijaaruun. Kana gochuudhaaf carraan tokkichi Isaayyaas Afawarqii qabu Itoophiyaa tasgabbii dhoowwuu qofa. Kanaaf fedhiin Asmaraan qabdu waraanni Itoophiyaa keessaa akka hin xumuramne qofa osoo hin taane immoo bara baraan akka jiraatu gochuudha. Waraanni Itoophiyaa keessaa namoota nagaa gaaga'aa jira. Akka gaafa eegaluu osoo hin taane haguma bubbulu waraana kaayyoo akka hin taane baramaa dhufe. Amma immoo karaan mariiyyuu Finfinnee fi Maqalee gidduutti eegalamuu wantoonni agarsiisan jiru jedha. Abiy TPLF waliin marii eegallaan waraanni Isaayyaas Itoophiyaa keessaa ba'uu waan hin oolle. Isaayyaasis qaama marii akka hin taane TPLF ni gaafatti. Gaafsan Isaayyaas kophaa dhaabbachuun isaa waan hin oolle. Sana booda hariiroon Eritiriyaa fi Itoophiyaas bakkuma waggoota 20 dabranitti deebi'a. Waraana uummata biraa keessatti hirmaachuun biyya tokkoof akka ibiddaan taphachuutii kan jedhu xiinxalli The Conversation kun Isaayyaas lola biyyoota baay'ee keessatti hirmaataa ture kasaaraa malee waan inni buufate hin agarre jedha. Amaaraa maqaa faannoo jedhuun of ijaaree deeggarsa abbootii qabeenyaa naannoo Amaaraatiin hidhachiifamuun beekamtii mootummaa naannichaatiin socho'u naannolee Amaaraa, Tigraay, Beenishaangul Gumuzii fi Oromiyaa keessatti bu'uura rakkoo nageenyaa uummattoota biyyattii ta'ee jira. Gochisuu kanneessan milishaa Amaaraa faannoo jedhamuun Oromoo Walloo dabalatee uummattoota naannoo Amaaraa jalatti ukkaanfamanii buluuf dirqaman irratti raawwatamu hammam waggoota kan lakkoofsise ta'us sochiin garee kanaa yeroo booda gara naannolee biroottis babal'achuuf danda'eera. Gareen milishaa faannoo hidhata caasaa mootummaa gandaa hanga mootummaa federaalaatti qabu fayyadamuun gara lixa Tigraay fi Matakkalitti bobbaafame yakka namoomaa hanga duguuggaa sanyiitti gahee raawwataa ture kun baatii fulbaanaa darberraa eegaluun ammoo gara godinaalee Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa fi Shawaa Lixaatti bobbaafamuun ajjeechaa suukanneessaa, saamichaa fi mancaatii qabeenyaa akkasumas weerara daangaa Oromiyaa raawwataa jira. Sochiin gareen kun gama Shawaa Bahaa qe'ee hawaasa Karrayyuu aanaalee Fantaallee fi Boosatti irratti raawwatus itti fufeera. Godina Wallagga Bahaatti aanaalee weerara milishaa Amaaraa kanaaf saaxilaman keessaa aanaan Sibuu Siree tokko jedhu jiraattonni haleellaa milishaa Amaaraatiin qe'ee ofiirraa buqqaafamuuf dirqaman. Haleellaa aanaa Sibuu Siree gandaa Baqqoo Jimaatti milishaa Amaaraa faannoo jedhamaniin raawwatameen lubbuun namoota nagaa hedduun darbee qabeenyi hawaasichaa gariin saamame kan hafe barbadaa'uun kumaatamni qe'ee ofiirraa buqqaafamuuf dirqamaniiru. Dhalattoota Oromoo balaan kun isaan mudate keessaa gariin kan waggaa 18 baranaa sababa hongeetiin Harargee irraa buqqaafamanii Wallagga qubsiifaman ta'uu miidhamtoonni nutti himan. Baqqoo Jimaarraa buqqaane
wala gabaa naasif diree bakkoo jima. Nama kuma kudha afurii fi dhibba shanidha kan buqqa'e dirqamaan kan dachaa ture kun biyya rafacee firma fi rafacee namu kun Cawwaaqaa kun Booranaa kun lixaa bakka kaan taasigaa akkasuma biyya buqqa'e biyya rafacee malee nama kuma kudha afurii fi dhibba shanidha. Ibiddaan gubanii bakka qabeenyaan isaamanii waan tokko bakka barbadeenee kaan du'ee kaan bakka lubbuun gaara keessatti duraa baane waggaa tokko guutu. Naannoo sana daangaadhaan walitti bakka isaan itti lafa kaanii bakka qaama mootummaadha moo dhiiroo maali jennee utuma dura teteenyu qaamni mootummaa homaa nu godhu jennee isaan wajjin makatanii bakka nama keenya kan madhumee fi kan mana gubatu arginee baqannee gaafa yaadnu waan tokko nafne bakka keenya waan tokko nafne. Namoota Harargee irraa buqqaanee garas qubannees ta'e dhalattoonni Oromoo naannicha jiraatan martu walumaan haliillaan kun nurratti raawwatame walumaan buqqa'uuf dirqamnee kan jedhan maddi odeeffannoo OMN kun qaamni mootummaa haliillaa kana jalaa nu baraaruuf yaaliin taasise tokkollee hin turree jedhu. Inumaa miidhama keenya siyaasaaf itti dhimma bahuuf akka waan waraanni bilisummaa Oromoo qe'ee keenya irraa nu buqqaasetti dhiheessuuf yaalaa ture. Haa ta'u malee kan nu fixes ta'e kan nu buqqaase hidhattoota Amaaraatii jedhan. Ati milishaa Amaaraan raawwatame kana jalaa baqachuun lubbuu isaanii kan ulfatan lammiileen kunniin magaalaa Siree mooraa kolleejjii barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa keessa buufachuun gargaarsa waldaa fannoo diimaatiin jiraataa turaniiru. Qaamni mootummaa deeggarsi nuuf taasisellee hin turre jedhu miidhamtoonni kunniin. Yeroo ammaa immoo yeroo haleellaan milishaa faannootti fufee jirutti humnaan gara lafarraa buqqaaneetti nu deebisuuf yaalaa jira. Osoo haala mudate tasgabbeessuun deebisee nu qubsiisuuf haal duree barbaachisuun raawwatin garasitti nu deebisuuf yaaluun ammoo dhumaatii marsaa biraatiif nu qopheessuudha jedhu. Dhiibbaan qaama mootummaa kan itti hammaate dhalattoonni Oromoo kunniin gara Harargeetti deebi'uuf murteessuu isaanii ibsuun yeroo ammaa Finfinnee fi Adaamaatti baqatanii jiraachuu OMN'if ibsaniiru.